mukti kamuu gaafa kufu malee gaafa guddatu sagaleen isaa dhagahamee hin beeku. Waan baay'ee fakkeessuun ni danda'ama. Garuu wanti fakkeessuun dhoksuun hin danda'amne bu'aadha. Bu'aan hin dhokatu. Kanaafuu ispoortii akka hojjettu maaliif nutti himtaa? Qaamni keetuu ni dubbata miti. Kitaaba akka dubbistu maaliif nutti himtaa? Yeroo gaafatamtettii fi iddoo barbaachisaa ta'etti yaadni kennitu sunuu beekumsa kee nutti ni hima miti. Ani akkana hin jedhin, inni akkana hanga jedhanitti bu'aa keenya itti agarsiisi. Beelladoota laali, warra adamsan, kan adamsan sanitti akka adamsuuf jiran itti hin himan. Callisaniitti itti siqan shokokkii tokko malee hanga boojitutti hin dubbatin, hanga milkeessututti odeessuu dhaabi. Sigaamee ji'a tokko lama sadiif carjadi hanga of ajaa'ibsiifattutti jijjiirama argituun kan machooftu anniisa kee isa jabaa akka oduun balleessa turte ni hubatta. Anniisa fi ciniinsu jijjiiramaa keessa keetitti uumame kana oduudhaan hin balleessin. Gowwaanuu hayyuu kan fakkaatu gaafa caljade akka ta'e beekii. Caljadi sagalee keessa kee jirus kan sitti dhagahamu gaafa callistee of dhaggeeffatte. Sababa itti uumamte isa dhugaa hubachuu kan dandeechu yoo calliste gaafa sana maaliif jiraachuu akka qabdu ni hubatta. Waan barbaadde sana argachuuf gatii baay'ee kafalaa jirta ta'a. Sababa isaatiin dararaa fi wallaansoo hamaa keessa jirta ta'a. Kana garuu dubbachuun sirraa hin eeggamu. Yeroo maraa karaan abjuu jabaa deemsi isaas akkasuma jabaadha. Eenyummaan haala kana keessatti ijaarame innumtuu iyyee ni dubbataa callisuu bari. Nama waan taaneef namoonni gatii qabdan akka jedhaniif kabajaa fi barbaadamummaan akka nutti dhagahamuuf jijjiiramichumtuu mataansaa ba'uu malee jechuun dubbadhu haasayi siin jechuu danda'a. Garuu osoo cal jennee kana caalaa hin kabajamnu, osoo cal jennee kana caalaa gatii qabaachuuf hin dandeenyuyyuu yeroo hundaa namni sodaatamu nama callisuu fi nama waan inni yaadu hin beekamne sanaati. Gaafa callistee of dhaggeeffachuu amaleeffatte garam akka deema jirtu kaayyoon kee maal akka ta'e ni yaadatta. Ani maalan godhaa jiraa? Maalan sirreessuu qaba? Jireenya koo akkamittan sirreessa jettee kan yaaddu gaafa calliste. Of laaluuf carraa kan argattu callisuu keessatti. Namoonni baay'een waggoota 5-10 booda bakkuma sanitti kan argaman kanaaf ni fiigu. Garuu guyyaa tokko garamtti fiigaa akka jiran carraa itti of laalan ofiif kennanii hin beekan. Callisuun carraa kana siif kennaatii itti fayyadame. Dhibbana irraayyuu kan boqottu yoo calliste. Ilaa jireenyi, maatiin, barnoonni, hojiin, hiriyaan xiqqaanis guddaanis si dhiphisuu danda'a. Sammuu kee yaadan biizii ta'uu danda'a. Callisuun kana hunda irraa si fura. Addunyaa ololli itti baay'ate tana keessatti callisuun qabeenya addaa wayiiti. Yeroo hundaa dubbachuun kee, haasa'uu kee, callisuu kee irra bu'aasiif qaba yoo ta'e qofa dubbadhu. Kana qajeelfama jireenya keetii yoo godhatte amala ajaa'ibsiisaa tokko jireenya kee irratti ijaarratte jechuudha. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga ol agarrutti nagahannaaf turaa. Baay.